Okay, good morning. Ifama akkam jirtu jechuudha Ingiliffaan. Nagaan galata Waaqayyo. Baga nagaan dhuftanii. Mee kottu dhalako, mee kottu. Maalittan. Kan irratti mee sammette mee sammayintette asirratti naa xaafime fidalan danda'u mee sabaadhaan na barreessa. Rakkoon qabu. Hin barattu gana gara fuulbaatti ishii gooftaa. Jecha barachuu dandeessu. Ish. Organa Nora Asgeera tom. Ani waan deemu. Mamala kam jirtu? Mari anome doga wai lageni gubbaa abbaan tinaa du'e achirole babbo mari galataan nageeraa ilaala. Taayiba timirtii irra jirraati. Galataan nageeraa hin jedhu. Ishi dhiifamnaa godha tam jirtu. Nagaa jirtu. Ishi salaadam tam godha tam jirtu si. Ishi nan ta'a. Ifama raadiyoo keessan hin cuftu sinii. Ishi gooftaa kun. Ishi nan tuba. Ishi konoona Tolii galatumaa. Nora tam jirtu. akkam jirtu nagaa jaambilii keessan achi godhadhaati Nora. Sooretti kottu as taa'i. Ishi mam. Ishi. Okay, baga nagaan dhuftan. Nagaan. Inda'a ilillee keessan yeroo gahaa waan hin qabnee fi ilillee keessan xinnoo nu hir'isaa deemaa. Ishi gooftaa kun. Sidhammoo sooretti ilaa kan jalqabu. Malee malanaa teenaafuuti. Kun barnoota gahissootaati abbootiif haadholii akka keessanii. Maal salaalamuu? Ani gurmaa. Maayinni salaalamee gadi qabdee qufaatu ati. Qufaasaa meeqa wayittan sodaachuu Haadhoon jalqabee. naan taphata abbo. Gurra keenya maaloo. Ali jaalladheen yaa ziibal. Dhufa gurra keenya. Afoodha. Abbootiif haadholii akka keessanii barreessuu dubbisuu hin dandeenye afaan Oromoo fi Ingiliffaa barsiisuu irratti kan xiyyeeffatudha jechuudha. Jalqaba irratti wal barraa an barsiisaa Boonaan jedhama. Barsiisaa Boonaa. Boona. Isinis akka wal barruuf maqaa keessan dabareedhaan natti himtu jechuudha. Isaan irraan jalqaba. Maali isaanin jedhin kaa ishee rakkoon qabu. Isaan irraa jalqabu isaan nama guddaadha. Toli ifama isin. Maali ishee marraa jalqabi jedhama ammas. Naanni nan dulloomee maayinnan sooretti ilaallachaatu haasoftee gaariidha garuu. Ana fuudha moo sintu fuudha? Situ fuudha. Ilaamee jase otoo dhumanii durba bareedduu ishii kan shurrubbaa qabdu kan naatoo qabdu anamala qabdu anan garaan kutti gammade fidee dhufee dhuma fuudhisiin jedhee dhuma fidee dhufee dhiistee baddamoo maal goota moo na gammachiista moo na dallansiista. Nandu egaa jira kichuutti injite ka xobbeetti injite ka nandu en fuudhaan inni wal fuudhe hojii wal keessaa fuudhe kotota koo sassaabadee ijaaf gurra koo qabbeen biyyaati pan neenee jakee duraa bad maal nandu en fuudhamoo haal maal amma kana na jibbitee taate na jibbitee taate. Anon jibbine jaalaluma bakka akkasitti fuudhi jennaan diddee fedhuma koon fidee dhufa ka fedhuma koo bareedduma ishiisa bakka kan namni firritti gammadu bakka. Ana fuudha moo sintu fuudha? Situ fuudha. Isa sin filtan. Maal warri durii abbaatu namaa filata malee dhaqanii durba ilaalanii maal jedhanii mana dhaqanii waan isaan jaallatan fuuta miti zarii namaa. Karoorfattee takka. Qajeelfattee takka raafuufattee takka. Nagaatti lammuu lammataa jechuudha gara biyya kanaa in ilaaluun. Maal. Okay, good morning. Ifama akkam jirtu jechuudha Ingiliffaan. Nagaan galata Waaqayyo. Baga nagaan dhuftanii. Mee kottu dhalako, mee kottu. Maalittan. Kan irratti mee sammette mee sammayintette asirratti naa xaafime fidalan danda'u mee sabaadhaan na barreessa. Rakkoon qabu. Hin barattu gana gara fuulbaatti Ishi gooftaa. jecha barachuu dandeessu. Ishi. Organa Nora Asgeera tom. Ani waan deemu. Mamala kam jirtu?
Maali anoomee doogaa wayii dhageeni gubbaa abbaan sinaa du'ee achi roole babboo maali galataan nageeraa ilaali. Taayiba timirtii irra jirraati. Galataan nageeraa hin jedhu. Ishi dhiifamnaa godhaa bittam jirtu. Nagaa jirtu. Ishi salaadam attam godha attam jirtu sin. Ishi nan ta'a. Ifama raadiyoo keessan hin cuftusini. Ishi gooftaa kun. Ishi nan cufa. Ishi kunuuna kun. Kan galatooma. Nooraa Seemtam jiru. akkam jirtu nagaa jaambilii keessan achi godhadhaati Nooraa. Sooretti kottuu as taa'e. Ishi mam. Ishi. Okay, baga nagaan dhuftan. Inda'a ilillee keessan yeroo gahaa waan hin qabnee fi ilillee keessan xinnoo nu hir'isaa deemaa. Ishii gooftaa ko. Sidhammoo sooretti ilaa kan jalqabu. Maali malinaatii naafuuti. Kun barnoota gahissootaati abbootiif haadholii akka keessanii. Maal salaalamuu? Maali gurmaa? Maa inni salaalamee gadi qabdee qufaatu ati? Qufaasaa meekka wayittan sodaachuu jalqabee Naan taphata abboo. gurra keenya maaloo? Alii jaalladhee ni anziiban. Dhibboo eega dhugaa gurra keenya. Afuudha. Abbootiif haadholii akka keessanii barreessuu dubbisuu hin dandeenye afaan Oromoo fi Ingiliffaa barsiisuu irratti kan xiyyeeffatudha jechuudha. Jalqaba irratti wal barraa an barsiisaa Boonaan jedhama. Barsiisaa Boonaa. Boona. Isinis akka wal barruuf maqaa keessan dabareedhaan natti himtu jechuudha. Isaan irraan jalqaba. Maali isaaniin jedhin kaa ishee dhiirabkoon qabu. Isaan nama guddaadha. Tole ifama isin. Maali? Ishee marraa jalqabi jedhama ammas. Naanni nan dulloomee maayinnan sooretti ilaallachaatu haasoftee gaariidha garuu. Ana fuudha moo sintu fuudha? Situ fuudha. Ilaamee yasee otoo dhumanii durba bareedduu ishii kan shurrubbaa qabdu kan naatoo qabdu anamala qabdu anan garaan kotti gammade fidee dhufee dhuma fuudhisiin jedhee dhuma fidee dhufee dhiistee badda moo maal goota moo na gammachiista moo na dallansiista. Nandu egaa jira kichuutti hin cite ka xobbeetti hin cite ka. Nandu hin fuudhaan inni ol fuudhe hojii wal keessaa fuudhe kotota koo sassaabadee ijaaf gurra koo qabbeen biyyaati. Nene ija kee duraa bade. Maal nandu hin fuudhamu. Maal amma kana na jibbitee taate. Na jibbitee taate. Anan jibbine jaalaluma bakka akkasitti fuudhi jennaan diddee fedhuma koon fidee dhufa ka fedhuma koo bareedduma ishiisa bakka kan namni firritti gammadu bakka. Ana fuudhamu sintu fuudha. Situ fuudha. Isa sin filtan. Mal warri durii abbaatu namaa filata malee dhaqanii durba ilaalanii maal jedhanii mana dhaqanii waan isaan jaalatan fuuta miti zarii namaa. Karoorfattee takka. Qajeelfattee takka raafuu fattee takka. Nagaatti lammuu lammataa jechuudha gara biyya kanaa